قال قبهلኝ ሙላልኝ ያ ኢላሂ የአላህ መልእክተኛ ቆዩ በዱዓ ላይ የለበሱት ጋቢ ወደቀ መሬት ላይ ስዲቅ አልብሷቸው አሏቸው ያ ነቢይ ያ ረሱለላህ በቃውት ከዚህ በላይ አላህ ቃል የገባውን አያፈርስም ወላሂ ነስር ይመጣል ከላይ ሊያግዟቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። ሃይ ጋይስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota sa'aadu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jabaattu wayin isinitti agarsiisa egaa hanga xumura viidiyoo kana akkana faana turtan affeerraa koo kan yeroo hundumaati jechuudha. jirtu nagaa fayyaa keessanii ana birallee nagaa kooti. ramadaanni maal fakkaata? kunoo nuti har'a dirreerratti gadi baanee jirra. guyyaalleen guyyaa halkan leelatul qadiriiti. rabbiin khayrii gurguddoo isin haa waffaqu, hunduma keenya waliin nu haa waffaqu. warra baranaa kan bara heegarii rabbi nu haa taasisu, itti nu haa dachaasu. ramadaanni osoo waa takka illee hin argin akkam daddafee fiigee akkam garaan nama rifata, hedduu takka garaan nu rifata jechuudha wallaahi. egaa sitti mucaa wajjin ijoollee wajjin haasaa jira. ijoollee afaan na bahee jirti. ijoolleen asii maxaama keessatti waa nyaachaa jirra jechuudha, waa dhugaa jirra jechuudha. egaa qilleensa fudhannee bootaa bashannanaa fuudhanii nalleen deeman jechuudha. achumaan anis carraa argadhee viidiyoo kana waraabuudhaaf yaale jechuudha. daawwattoota fi kabajamtoota kiyya egaa ijoolleen taphachuudhaaf natti himaa jirti jechuudha. anasuma ta'a isin deemaa jechuun jira. anillee isaa deemanii haa taphatanii, anilleen hangasiifuu viidiyoo isiniif mara as taa'ee isinii wajji haasaa haa deemanii maaltu nagalchee isinii jedha. kanaaf deemutti jiran ijaaranii deemaa jedhanii jira. egaa anilleen taa'ee viidiyoo yoo taa'ee jarri naquban qabdu jarri naquban qabdu jarri osoma jarri bira dhadhaabataa jiran viidiyoo waraabaa jira jechuudha. egaan kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hanga xumura viidiyoo kana faana turaan affeerra kooti isiniin jedha. egaa isinitti agarsiisaa haa deemtu jaratti naa deemtu isinitti agarsiisa waan jarri hojjetaa jiranii. baay'ee tokko kun amma natti tola jira jechuudha. jarri na biraa deemanii jiru. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya ammumaa amma ka'ee ilaalaa jira jechuudha. iddoo ijoolleen itti taphatanii, iddoon kun iddoo maxaamaati. iddoo ijoolleen itti taphatanii garuu ani mootu taa'eetiin eegaa jira jechuudha. ijoolleetti akka isaanii isiniin jedha. haati amaanaa natti kennite ijoollee wajjin bobba'ii naan jettee deemii geggeessi bakka bashannanaa geessi wajji deemi jettee natti kennatti jechuudha. dhugaa rabbii amaanaa naan jette namittiin kiyya jechuudha. ijoollee kana natti kennitu ijoollee durbaati. amaanaa naan jette ijoollee durbaa. amma ijoollee durbaa mucaa dhiiraa keessallee ijoollee durbaa natti dhaamte sirriitti akka godhattee akkasitti sirriitti dhaamte iyyuu. egaan kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Sa'aadu Show like subscribe godhaa bakka bira geettaniin chaanalii ijoollee Oromoo akka guddatuuf jajjabeessaa isiniin jenna. egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya anillee yaada kiyya isiniif qooduudhaaf asitti dhiyaadhee jira jechuudha. waan hojjedhu guutuutti kan mana keessallee isin agarsiisa, kan ala keessallee isin agarsiisa. ala keessallee deemtee sa'aaduun keessan isin agarsiifti jechuudha waan isin barbaaddanii. egaa sagalee yeroo san waraabee miyuut godheetiin sagalee biraa isiniif waraabaa jira jechuudha. sababni isaa maaliifi sababni bakki sun ni wacaa, akka malee waca jechuudha. kanaaf namni baay'ee sagalee nama jeequtu jira bootaa sanii. kanaaf na jibbisiisee bakka jala san balleessee kabiraatti isiniif waraabe jechuudha. ni beeytanii
ani yeroo baay'ee akkanatti fayyadama jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa hunu achi ilaalaa bootaa taa'aa jiru hundumaa isin agarsiisutti jira jechuudha. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya hanga xumuraa viidiyoo na faana tura isiniin jedha. Baatii ramadaanaa keessallee halkan leelatul qadriiti. Alli keessattuu akka malee namatti tola, akka malee nama gammachiisa. Dhugaa rabbii ani dadhabbii narraa bade guyyaa dhaabbadde saambusaa xabbasaa oolee amma deemee jira fujarri hirribumaa ka'aniiti manna godhanii hirribumaa ka'aniiti nyaata nyaataniiti yallaa deemuu henna hunu achi ilaala hunu ka jira kana jirenan jalati. Jarri nu ammoo nu taphachuudhaaf yaa'aa jiran nu kanneenii isiniin jedha ijoollee kana taphachuudhaaf boota isaanitti taphachuu deeman achi olii an achi hin geenne asuma taa'aa jira jechuudha. Ittuma maxaa minjiroo kana asuma taa'aa jira. Bakkuma taa'u kanarraa achi garagalchiisin agarsiisa ijoollee bichaa hedduudha bootaan hedduudha. Kanaan durallee viidiyoo irratti qabadhee dhufee jira. Kanaafuu ni beektan jedhee yaadaa bootaa kanaayyuu. Kanaafuu egaan daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf baay'een dadhabe dadhabbii tiyya eenyutu naa beekare yaabada anaa akka hallaatti mana keessatti illee akka hallaatti nama galdaashanii ala keessallee namaan deemanii akka horii ijoollee gurguddoo kana eegaa ta'e wallaahi badee raarsite. Akka argitee akka horii ijoollee horii biyya kennaa eegan sanin beetanii ijoollee arabaa akkasitti eeganii wallaahi namni horii tiisitanii beektanii akka horii midhaan nyaatinna inni qaamaa mootummaa teennee haasa'aa jirru yaada malee fiina jechuudha. Wallaahi sanumaa yaadadha isaa dhugaa rabbii kanuma yaadadhee yudha. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akkana faana turtan abdiin qaba jechuudha. Jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo na daawwadhaa, laalaa, laayikii godhaa, sabskiraaybii godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf baay'ee bareeda. Anilleen bakka hundumatti waniin viidiyoo qabadhee isiniif argisiisa. Isin immootu daawwachuu itti fufaa isiniin jenna. Egaa warreen hanga kanaan duraan na jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Bilisummaa jechuun namni gaafa gola namaa keessa bahee gola isaa keessa gaafa jiraate bilisoome jechuudha. Egaa anasitti illee deddeebiituma waa nyaachaa jira jechuudha. Waan ajajanii bahan jechuudha jaratti na biraa kaanii ani waan san nyaadha yeroo nyaatumayyuu bakka yeroo saniif osoo hin nyaatin jarri na biraa deemanii hin deemne jennaan uffata uffadheetuma yoo san jala qajeele jechuudha. Kanaafi asitti nu ajajanii jiru jechuudha. Hanga bishaan gahu hanga maal gahu hanga koofii gahu waa hedduudha jechuudha. Egaa kana fakkaataa daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota Sa'aaduu Show. Namitti natti bilbiltee jirti natti bilbilamee jira. Mee irraa kaasaa maal jetti gaa argaa kiyyaa namittiin nana. Akkasii ijoolleen kiyyaa eessa jiranii naan jetti ijoolleen ammaan asitti akkanatti akka waan hoolaa ani jala fiigaa jiru kana kanumaaf narratti bilbiltee jechuudha. Ijoolleen hin jirti jedheenii jira. Sa'aatiitti gallu naaf himaa jirti jechuudha. Akkasii kanaafuu jabaadhaa halkan leelatul qadriiti. Rabbiin rizqii gurguddoo rabbiin isinii haa kennu. Umrii isin haa dheeressu. Fayyaa isinii haa kennu. Bara salaamaa rabbii isin haa ulleessisu. Warra barana kan bara heegalee rabbii isin haa taasisu. Horaa bulaa isiniin jenna obboloota koo kabajamtoota koo kan biyya garaagaraa irratti jettanii
jiraachaa jirtanii nageenyi kan rabbi isin bira haa jiraatu isiniin jecha amma dhaqiitiin laalee dhufaayyuu kayitiin laalee dhufa jechuudha. Egaa hedduu takka olii gadi kaka'uun kiyya itti fufa jechuudha hanga galuutti amaana namaa hin irraanfatamu jechuudha. Kan daawwattoota fi kabajamtoota koo dhiifama naa godhaa sumaanuu irraa ka'itti deddeebi'u kana dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Nafaana turaan afeerraa kiyya kan yeroo hundumaati. Egaa kooffii kireemii wajjin nu ajajame jechuudha. Isa dhugaa yeroo maal qabbanaawaa miti bareedaadha. Maal qabbanaawaa miti mal mi'aayaa miti jettee barumsa wono. Mal qabbanaawaa miti mal mi'aayaa miti. Isuma dhugaa. Isa dhugee jennaan dadhabbiin irraa galee jechuudha. Wallahi wantira wajjumaan nu dhaabbachuu dadhabee inuma laala fuuluma keessa laala ijoollee jalliseetuma. Eegasii maal feete jennaan isa ajajadhe. Baay'ee mutu enerjiin kiyya mirqaanina viidiyoo isinii waraabuudhaaf akkatti takka akka nama hoolaa tiisu jara jala fiigaa takka mooto as deebi'ee isinii wajjin haasa'a jechuudha. Amma du'aa isinii godhaa jira bakka kanatti. Rabbiin isin faana haa jiraatu isiniin jedha. Bakka jirtan maratti nageenyi kan rabbii isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Umri keessa yaadaa muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu jechaan jira. Egaa baay'ina namaatu naannoo kana jira. Wacii akka malee wacaan jechuudha. Kanaafuu egaan daawwattoota fi kabajamtoota kiyya bishaan illee akkanumatti dhugaa. Bishaan tokkoffaa jechuudha. Waa'ee bishaanii osoo isinitti himee dubbatameen dhumu keessaa jechuudha. Baay'ee tokko bishaan faayidaa qaba. Bishaan dhugaa isiniin jedha obboloota koo warreen ganamarraa qabatanii hanga galgalaatti dhaabiidhaan kushiinaa keessatti kaawayyaa gubbarratti fixxan bishaan dhugaa isiniin jedha. Ani tokko farati bishaanii kan fayyaa qaama kiyyaa naaf kenni jechuudha. Gaafa nyaata bichaa xiqqishoo nyaata bichaa nyaadhee bishaan dhiisee bakka jismiin kiyya akka jirutti bakka na xoolaga jechuudha. Akka boqqolloo roobni itti roobin baallisii walitti dacha'usan akkasitti deema jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Akkasitti bishaan dhuguun faayidaa guddaa qaba. Doktoroonni illee hin ajajan jechuudha. Bishaan dhugaa yeroo hundumaa dhaamsa kootii isiniin jedha. Ijoollee wayina dhukkuba jettee bishaanii dhugee jennaan bishaan dhuguu takka bishaan dhuguu hin jaaladhu jette. Yaa sana oma jabaatte bishaan irra nama dhorga. Bishaan dhuguun immoo faayidaa tokko qaba. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Bishaan dhuguun fuula namaa hin goggogsu. Bishaan dhuguu waa hedduudhaaf dawaadha jechuudha. Jismiin namaa kuni yoo bishaan akka gaarii dhuydu qaamni namaa kuni akka biqiltuu bishaan itti naqanii ganama galgala calala jettee iftuu san akkasitti ifa jechuudha. Jismiin namaa fuulli namaa hin goggogu jechuudha. Kanaaf bishaan dhuguu baay'ee barbaachisaadha jechuun jaaladha. Nagaan naa turaa baay'ee waan na faana turtaniif galatooma.